Haya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'as egaa lamaan hin dhumnee jirra wanna dhumneef dhuma irratti isinitti himna amma bilisummaan nagaa isin haa gaafatu sana booda waan dhufneef isinitti himna jechuudha nagaa gaafatu. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Siruuf jireenya akkamii nuti nagaa keenya waaqayyoon haa galatoomnu isin hundi keessan biyya keessa biyya alaa kan jirtan hordoftoonni keenya martu nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Amma akkuma booneen jettee lamaan dhumnee jirraa dhimma tokko irratti waliin haasofna turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo yeroo darbii hojjenne irratti gaafii tokko warri na gaafattan jirtu akkasumallee karaa keessatti inni qufaan sun akkamsi godhee warri naan jettanii naaf dhiphattanii na gaafattanillee baay'ee galatoomaan isiniin jedhaa qufaan na dhiisee jira. Egaa gaafiin isaan nu gaafatani viidiyoo nuti hojjenne irratti waa'ee qamisii sapiraayisii ati naguute jechuudha. Qamisii sapiraayisii naguute qamisii sana uffannaanii baay'een isaanii waatu duwwaas dhufaa jira jaluma saraaranii kan jedhan hin jiru. Muraasni isaanii immoo mi'aatis ifa nu godhaati sapiraayisii nu godha walumaanii afaan keessan irraa baruu barbaanna beebii nuu fidaa jirtu yaada jirtu moo nuu fidaa jirtu jettanii warri gaafii nu gaafattanii asumaan gaafii keessaniif deebii isinii kenninaa sapiraayisii hin taatu warri immoo beektan yaadattuyyuu beektanii asumaan egaa waa'ee qamisii ati sapiraayisii naguutee qufaatu irra jira dhukkubaa jira sapiraayisiin kun immoo manuma qufaa kana dagachiisa jettee qamisii sapiraayisii naguute sanarratti illee baay'ee si galateeffataniiru qamisichillee akka bareedaa ta'e illee koomentii jalatti dudubbatanii galatoomii abbaa manaa gaariidha viidiyoo isa qofarratti osoo hin taane viidiyoo ati nyaata irbaata nu hojjette irratti illee fakkeenya nama hundumaati osoo dhiironni biyya keessa jiranii viidiyoo kana ilaalanii jedhanii namoonni baay'een shamarran nu hordofaa jiran si galateeffatanii si dinqisiifatanii asumaan illee galatoomaa waan na dinqisiifattanii jechuu hin dandeessaa. Egaa haasaa kanuma kee bichee godhatte daawwattoota keenya sirriidha yaadni isin nuu kennitan baay'ee namatti tola yaada hedduu nu barreessitanii yeroo darbee boonee yeroo qufaan qabee turetti sana dagachiisuuf waan anan tattaasisu tokko irratti yaada babbareedaa naa kennaa turtanii sirriitti nu waliin jirtu nu jajjabeessaa jirtu nutillee baay'ee isin jaalannaa guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa immoo kan waacha dhufaa jira jechuun uffata sanatu uffata nani bitee sarpiraayisii godhatu waatti mul'ise immoo maal arganiit maalirraa ka'aniiti beebii fidaa jirtan si gaafatanii maal tachii dhufaa jira jechuu kana maalirraa ka'eeti akkamitti hubatte? Tokkoffaa akka inni itti hubadhee jira miti egaa dubartoonni kun na coccoreessa yeroo jedhanii nama shakkisiisa beektaa amma qufaan naqee yookiin na dhukkubaa yeroo jedhamu kana waanuma aaratu mul'ata ala waanuma aarata isa deemaa jira laatamaa inni jedhanii shakkuunis hin jira. Inni lammaffaa immoo yookaan qal'oodha na akkatti na ilaalan qal'oodha waan ta'eef eddan viidiyoo hojjedhee viidiyoo guyyaa nan hojjedhaa na argu ammanumatti furdattee gara biraa hin furdannee ammanumatti furdattee borcii baastee jedhanillee wanti isaan shakkan hin jiru uffatichi inuma shakkisiisee beebii fidaa akkan jiru inuma shakkisiise uffatuma ati sapiraayisii naguute sanatu nama shakkisiisa. Guyyaa gara guyyaatti egaa walumaan oollaa viidiyoo nan hojjedhaa gara fuula kanaa keessa immoo hin furdanne waan ta'eef borcii baaftee hin furdattee illee booneen jedhanii gara sanatti hin shakkuun jedhu yoo gara isaan itti shakkanii tokkoffaa sababni nuti booneen coccoraa jirtu kun maali kan jedhu nama shakkisiisa. Lammaffaa immoo qamisiin sapiraayisii naguute sun immoo ifatti beebii akkam fidaa jiru daawwattoota keenyatti mul'ise. Egaa nuti illee sanaaf yaadnee miti gaafni sarpiraayisii godhan uffatichi nama kamuutu keewwata.
Yaa. tarii sanallee mul'isa yookiin mul'isuu waan beeku hin qabu. Ta'eetoo Immoo jiru hin egaa daawwattootatti immoo waan agarsiise qaba jechuudha. Daawwattoonni nu wajjin mana keenyatti hin galanii haala itti keessa jirtu wanta biraa waan viidiyoo kanaan hojjeturraa kan hafe hin beekanii. Garuu daawwattoonni keenya sirriitti nu hordofaa jiraachuu isaanii nama hubachiisa jechuudha. Dhugaa baay'ee isin jaalanna. Asumaanuu baay'ee galatooma isiniin jenna. Laaltee nama waa hubatee si dhaggeeffatuu fi si ilaalutu jijjiirama sirriitti mul'atu argaa jechuudha. Kanaafiyyuu daawwattoonni keenya sirrii jiru, nu hordofaa jiru, waan hubatanis qabu. Ati akkaataa ta'een waan mirkaneessitu akkaataa ta'een yoo jira ta'e ani yoo akkas egaa amma koomentiin fidaa jirtu gana hin gaafatamuuni fidaa jirtu qopheessa jirtu gara fuulduraatti kan jedhee hin jira waan ta'eef gabaabumatti immoo finneera jechuun ganaan waan qopheessu hin qabnu finneeraa akkuma isin qabeessi sanarratti argitanii finnee jirraa egaa waaqayyoon egaa akkatti akka amannu nu haa gargaaru malee ganaa waan qophaa'u yookiin ganaatti yaadamu miti beebii finneetuma jirraa egaa waaqayyoon immoo waan hundumayyuu haala hundumaa mijeessee harkatti nu hammachiisu malee beebiin qophaa'ee jira. Beebiin garaa keessa jira. Kuni dandeettii ogummaa beekumsa namaatiin otoo hin taane waaqayyoodhaan waan ta'eef finnee jirrayyuu gaafa jennu akka waan ofii tolfanneetti akka nu hubatame jechuudha. Akka waan ofii finnee jirra gaafa jennu waan waaqayyoon si kennee sitti mul'ise irratti haasaa jirra. Ulfinni isaa kan waaqayyooti. Waaqayyoodhaan ta'ee isa kana sapiraayisii taatanii warri beektan beektanii warri immoo hin beekne asuma sapiraayisii ta'a viidiyoon keenya kana fakkaata. Yoo viidiyoo keenya laayikii godhaa nu jajjabeessaa hir'ina qabnullee nutti himaa baay'ee isin jaalladha isin kabajna turtii gaarii. Guddaa galatoomaa yoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan nu wajjin dhaabadha.